Egaa walga'iin keenya akkuma itti fufetti jira. Yeroon ganaadha itti fufna. Mee gaaffii kanaan dura kaasamerraa addatti gaaffii adda ta'e hin qaba, yaada adda ta'e hin qaba kan jettan harka keessan ol baasuudhaan gaaffii barbaadan akka gaafattan carraa haa kennu. Mee gaaffii addaan qaba warri jettan, yaada adda warri hin qaba jettan mee harka keessan kaastanii sodaa tokko malee akka dubbattan carraa isiniif kennina. Okay, addee shittaa'e. Tole egaa kabajamtoota asitti argamtan hundumti keessaniyyuu keessumattuu kabajamtuu keenya pirezidaantii keenya dhimma dubartii baga nagaan dhufte dursatti baga naannoo keenya garagaltee ilaalte dursa jechuudha. Baguma rakkattee haatee dhuftee nu ilaalte. Yeroo dhumaatiif isa ta'u yeroo jalqabaatiif isa ta'u. Gaaffiin qabu maalidha? Warra kaan irraa adda ta'edha. Gaaffii adda ta'edha. Kanaan dura gaafa aangoo kanarratti olli isin fuune kabajamtuu ko jaallatamtuu keenya dhimma dubartii kana yookiin dubartoota naannoo kanatti argaman hunda hin jijjiirraa. Dubartoota warra ba'anii gubbaa sana gahan duuka tarreetti dhaabna jettaniiti kan isin aangoo kana fudhattan. Tole jennee nutis isin filannee gammannee isin duuka turre amma ammaatti. Garuu erga aangoo irra teessanii kunoo waggaa sadii ilaala. Waggaa sadii guutuu jijjiirama miti, jijjiiramni karaa kam akka ta'e illee hin barreenu, hin argines. Jijjiirama tokkoyyuu hin argine amma yoonaatti. Kanaaf gaaffiin koo kanaan dura addee aangoo kana fudhachuu keessaniin dura isin addee eenyu maqaan isaanii eenyu addee Askaalech Hayilamaariyaam addee Askaalech Hayilamaariyaam miti maqaan isaa addee Askaalechiin keenya kun nuti filannee turre. Garuu haala keenya ilaaltee dhimma keenya ilaaltee hubattee torbee tokko guutuu ilaalteet lakkii dhimmi keessan dandeettii kootiin waan hiikamu miti. Dandeettii ani qabu dhimma keessan hiikuu hin danda'u. Kanaaf kottaati aangoo keessan fudhadhaa jedhanii mana deemanii ilaala. Dhugaadha miti adda caaltu. Mana deemanii kottaati aangoo keessan kana irraa fudhadhaa. Nutis tole hin dandeessanu taanaan innee irraa fudhanne. Isinis dhimma kana dandeessanii yookiin dhimma keenya kana naannoo keenya kana dandeessanii jijjiirtan taanaan yoom aangoo kana gadi lakkistu. Adda baasaatiin nutti hima. Yoom aangoo kana akka gadi lakkistan qofa nutti hima. Adda shittaa'e. Dhimma aangoo maaltu kaasaa isiniin jedhe? Dhimma aangoo hin kaasinaa. Ani haadha ijoollee koo guddifachuun barbaadan dhufanii manatti immoo irratti adiiganu maal taatan isin? Nadhiisi annaan dubbadha. Wanti dhufuun jiru kana caala. Tolee galatoomaa daqiiqaan xumuramee jira. Kabajamtuu keenya yaada keessan itti fufuu dandeessu. Gaaffii gaafataniif deebii kennaa fi dhiifama addee eenyu maqaan keessan daqiiqaan xumurameeti jira. Daqiiqaatti fayyadamnu. Gaaffii gaafataniif deebii kennaa. Daqiiqaa muraasa argachuu hin danda'u xinnoose yaadan qabu xumuruun qaba. Al tokko dhiifama dubbachuun barbaadaanis dhiifamaa wajjin al tokko haa xumuranu adde shittaa'een haa xumuranu. Sababiin isaas gaaffii jarri gaafataa jiran gaaffii hunda keenyaati. Gaaffii isaanii qofaa miti gaaffii hunda. Daqiiqaan xumurameeti jira keenya. Kana daqiiqaan dhumeera. Yeebaakkenneen hin jiru. Yeebaakkenneen akkamittiin jiru. Yeebaakkennee kennaafi daqiiqaa sarraa fudhee baakkenee isa jettan sana kennaafi maal akkan xumura yeebaakkenneen jiraachuu qaba yeebaakkenneen jira xumura yaada keessan yeebaakkenneen argachuu hin danda'u yeebaakkenneen barbaadan ammasitti yaada koo akkan xumurutti jechuudha. Yeebaakkennee kenninaaf rakkoon qabu kenniif daqiiqaa lama waan barbaaddee dubbattu. Haala kanaan gaaffii baay'ee gaafatu. Rakkoon qabu kenniif daqiiqaa lama. Aangoo irraa akkasitti wal gadhiisuun jira seeteeti. Kenniif daqiiqaa lama rakkoon qabu. Tole yaada keessan xumuraa. Gaaffii baay'ee gaafatu akkasitti yeebaakkennee jechaa deemna taanaan gaaffii baay'ee gaafatamna. Aangoo gadhiisa. Aangoodhaan gadhiisaa jira. Dhimma aangooti kan dubbatu.
kabajamtuu keenya kan dubbatamaa jiru dhimma aangooti. Yebaakkanii wanti jedhamu hin jiru. Daqiiqaa humtuu hin jiru. Kana caalaa maal akka isin gaafatanii fi daddafaati xumuraa yaada qabdan. Warri kaan immoo wal dhaggeeffannaa, walaa dhaggeeffannu please, walaa dhaggeeffannu. Gargar nu bahuu qaba. Kennameeraa fi yebaakkanii. Tasgabbaa adda caaltu kennameeraa fi adda yebaakkanii. Gaaffii qabdan itti fufaa isin. Adda shittaa'e. Akka duraanii gaaffii isin gaafannu qoostanii isa bukkee darbitaan miti. Har'a garuu yoom aangoo gadi lakkistu. Gaaffii koo kanaaf qoosaa tokko malee akka isin naa deebistan hin barbaade. Kun immoo gaaffii koo qofaa miti. Kan naannoo hundaati. Gaaffii kana mitiire nan dogoggore hin dogoggore. Gaaffii nama hundaati. Kanaaf deebii nu kennama. Qoosaa tokko malee maaloo. Maaloo dhimma aangoo maaltu kaasaa isiniin jedhe kana dubbannee maal taatanii dhimma aangoo kaastuu irra taa'an amma barbaadan. Ani ijoolleen qaba adda shittaa'e ammayyuu naasoftiin. Adda shittaa'e. Ani ijoollee kootti guddifachuun barbaada. Tolee? Yaachina dhiisii anaan. Amma yoomitti akkasitti wal sodaanne. Wayyoo akkamitti nu ilaalaa jiru. Akkamitti nu ilaalaa jiru. Har'a dhagaa walga'iin dubartoota paarlaamaa fakkaachuun har'a gaa. Tolega gaaffii dhimma aangoo irratti kaastaniitii jirtu. Aangoo yoom gadhiistuudha gaaffiin keessan. Gaaffii bareedaadha. Gaaffii ajaa'ibaati. Tunni seenaa qalamee tokko isinitti himee gaarii ture. Garuu qoosaa tokko malee nuu deebisaa gateettanii fi qoosaa tokko malee isinii deebisuudhaaf hin yaala. Garuu seenaa qalametti yeroo biraatti isinitti hima. Yaa asuma jirtu waan ta'eef. Na deebiin keenya maal ta'a dhimma aangoo irratti. Aangoo kana irratti egaa kophaa miti kan nuyi aangoo kanatti ol baane. Ana duwwaa miti kan aangoo kanarra jiru. Otoo wal qabannee aangoo kanarraa gadi buunee maal isinitti fakkaata etu jettanii yaada mataa kootiin an kennan ture. Garuu gaaffiin keessan yoom buutuudha. Ani immoo kophaa koo miti kan aangoo kanarra jiru. Yoom buunaa. Sejorutti ajajjiramu gaaf. Hai lubbootiyaa akkam fayyaa keetii jirta jiruuf jireenya akkam hundumtuu bareedaadha miti ana bukkeetis bareedaadha gooftaa galatu hundumtuu gaariidha kiyyaa koo akkamitti nagaa keeti oolmaan akkam jiruun akkam jireenya akkam hundumtuu gaariidha miti. Waaqattaa tolona bukkeetillee gaariidha gooftaa galatu. Annaa dhufeera ishii ati immoo baateetta fakkaata. Waan hundumaaf iyyuu bakka rakkoon qabu hin qorra jette miti. Yeroo masaati fakkaata sin bukkeetii ganna waan ta'eef hin qorraa bakka ishii boqodhu rakkoon qabu ishii kiyyaa koo. Anis xiqqoo ishee hojii qaba'een ture beektaa. Innaa uffata namni miiccichaan ture. Innaa kanaatiif ani si jalaa ture ishii dhiifama ishii. Xiqqoo ishee sin eegsisee fakkaata rakkoon qabu ishii kiyyaa koo. Anis borga nama boroo ka'een gara hojii waan an deemuuf. Innaanis nan boqodhatis boqodhu ishii halkan gaarii bakkee nagaa bakka gaarii naaf bulii hirriba nagaa baay'een si jaalladha chaa'u kiyyaa koo.